toora miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo kana agartan jeen amana. Akkuma isinitti mul'atu jarri kun lamaan qunxaa fi meeshaa aadaa duubatti hafaa qabachuudhaan mana ammayyaa caakkaa keessatti yookaan bosona keessatti yoo ijaaran argita. Namoonni kun afaan kamiyyuu hin fayyadaman. Icciitiin dhugaa dudduuba isaanii jirus kanaa miti. Viidiyoo jara kana warri akka kiyyaatti ilaaltanii dinqisiifachaa turtan ilaaltan, warri hin ilaalin immoo sarchi godhadhaa daawwadhaa waa irraa barattu. Jarri kun mana jireenyaa ammayyaa kana fakkaatu bosona keessatti ijaaranii iddoo bishaan daankii baaldiidhaan lagarraa waan itti guuran fakkeessanii guyyaa 2 hanga 5 keessatti waan xumuran fakkeessanii addunyaaf dhiyeessu. Garuu dubbiin akka nuti dinqisiifannee ittiin ilaaluu turree miti. Icciitiiwwan baay'een kaameeraa duubatti ija uummataa jalaa dhokachuudhaan abbaa qabeenyaa chaayinaal yuutuubii piriimiidii fi jaamu kan qabuun deeggaramee maashiniiwwanii fi injineroota akkasumas iddoo bishaan daakiitti bishaan guuruuf kan ta'u boottee ammayyaatii fi kaameeraamaaniin utuu hin hafin dasaasaa gochuu bosona keessatti ijaaranii yuutuubii irratti maxxansuudhaan uummata addunyaatiin nuuf ilaalaa jechuun sobanii hojjechuudhaan beekamu. Viidiyoowwan haala akkasiitiin hojjetaman warra viidiyoo editingii hojjetan qofatu beeka. Fakkeenyaaf hojiin jarri kun salphaa fakkeessanii hojjetan kun mana lafarratti ijaaramu mana ammayyaa kamuu caalaa ulfaataa akka ta'e ni hubattu. Fakkeenyaaf iddoo bishaan daakii kanatti bishaan baaldii 3 waraabanii yeroo isaan itti naqan booda bootteen ammayyaa tuubboo isaa diriirfatee bishaanicha gaandatti guuta. Akkasuma dhoqqee jiisanii yeroo isaan maragan kuusaniin booda kan jiru maashinii ammayyaatiin simintoon jiifamee ittiin hojjetama. Viidiyichi garuu viidiyoo editingii nama ogummaa cimaa qabuun waan hojjetamuuf wantoonni ammayyaa kun hunduu irraa hafanii namoota 2 ogummaa addaa qabuu fi bosona keessa jiraatan hiyyeessa ta'an kanneeniin hojjetamee yuutuubii irratti waan maxxanfamuuf addunyaa guutuu irratti jaalatamummaa guddaa argachuu danda'e. Abbaan qabeenyaa yuutuubii kanaa Joon Pilaantii nama jedhamu yoo ta'u lammii Awustiraaliyaati. Chaayinaal yuutuubii isaa guddichi piriimiitiivii teeknooloojii kan jedhamu yoo ta'u chaayinaaloota biroo 4 of jalaa qaba. Chaayinaaliin isaa guddichi sabiskiraayibiroota miiliyoona 10 ol kan qabu yoo ta'u chaayinaaloonni isaa 4 hafaanis sabiskiraayibiroota miiliyoona ol qabu. Kanaanis yuutuubii irraa viyuu biiliyoonaan lakkaa'amurraa galii guddaa argachuudhaan waan beekamuuf hojjettootaan dura irratti isinii tuqe kanneen hundaafuu kaffaltii kaffalee fi hojiiwwan kana hojjechiisa. Icciitiin kun bahuu kan danda'e yeroo isaan qotaa jiranitti iddoon maashiniin lafa qotuu irra deemee waan mul'ateef akkasumas yeroo caakkaa kaamboodiyaan jaamuu keessatti ijaarsa manneen akkanaa kana babal'isanitti mootummaan biyyattii dallaluudhaan tarkaanfii fudhateeni. Mootummaan biyyattii qorannoo geggeessee manneen akkasii bosonicha keessatti baay'inaan ijaaramanii namni tokko utuu keessa hin jiraatin waan jiraniif ogeeyyotaa fi miskiinota sobaa lamaan kana qabachuudhaan namoonni baay'een duuba akka jiran hubatee akkasuma manneen kun ittiin jiraachuudhaaf utuu hin ta'in viidiyoo yuutuubii hojjechuudhaaf akka ta'e hubannee jirra jedhan. Qorannoo isaaniis itti fufuudhaan akka viidiyoo irraa utuu hin taane simintoo gahaa ta'e qabaachuu fi akkasuma ogummaa gahaadhaan deeggaramuu isaa mirkaneeffannee jira mootummaan biyyattii. Kun ogaa addunyaa teenya irratti hin dubbatamne malee kan hin hojjetamin hin jiru. Xumureen jira guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabaddan isinii gad dhufaan hangasitti chaayinaalii sabiskiraayib godhuu viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa isin jechaa horaa bulaa.